Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni Barsiisaa Oromoo. Alhamdulillah ani daga kooti nageenyi kii kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Egaa daawwattootaan kiyyaa barumsarraa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaatiin isin barsiisa. Appilikeeshinii hundi keessanuu mobaayila keessan irratti gadi buufattanii itti fayyadamuu qabdanidha jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana hundi keessanuu mobaayila keessan irratti gadi buufattanii itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Faayidaan isaadhaa hoo maali kan jedhuudhaaf egaa appilikeeshinii kana mobaayila keessan irratti buufattanii qabaatanii jechuudha. Hattuun mobaayila keessan isin jala hattuu hin dandeessu jechuudha. Kana qofalleedhaa miti jechuudha. Yeroo mobaayila keessan chaarjarii gubbaa keessan jechuudha. Namni biroodhaa eeyyama keessan malee dhufee mobaayila keessan chaarjarii irraa buqqisuu hin danda'u jechuudha. Faayidaan isaadhaa kana jechuudha. Kana kanaaf isin fayyada jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana hundi keessanuu daawuloodii godhattanii itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa ta'an baga nagaan dhuftan jecha YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagdinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirra dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira gahuuf mallattoo notification san kilik itti godhaadha achi booda all kajetu irra kaayadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiisu viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu like share waliif gochuun dagdinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti na faana turaan hordofaa isinin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya aappii kanaa pilaastorii keessaa kan daawuloodii godhatanii jechuudha. Pilaastorii keessanii galtanii bakka seerchi kanarratti jechuudha paaket saayins jettanii barreessanii jechuudha. Isaan keessaa inni gosa baay'eetu isin dhufa jechuudha. Isa kana daawuloodii godhatanii jechuudha. Eegalee yeroo daawuloodii godhatanii xumurtan jechuudha. Yeroo mobaayila keessan irratti galchinee bu'ee irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii banaa hangan isinii banuu obsaan eeggattu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan isinii banaa ramzii itti godhattan jechuudha isinii galee. Ramzii hanga lakkoofsa afurii itti godhattan jechuudha. Lakkoofsa barbaadan jechuudha. Koodii barbaadan yookiin ramzii barbaadan itti godhattan jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ammallee kooffarmii godhuudhaaf deebitanii kan uummata itti gootan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan isinii banaa jechuudha. Yeroo ramzii itti gootan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa kan awwala isinii dhufu kanarratti jechuudha pireeksimitii kan irratti kilik gootan jechuudha. Kuni yeroo mobaayila keessan namni kiisa keessan keessaa hatu iyyaa jechuudha isinii galee aktiviit gootu jechuudha. Egaa amma kun akkuma asirratti argaa jirtan aktiveet ta'ee jira jechuudha isinii galee. Egaa kan itti aanu immoo motion detection kan jedhuun immoo yeroo irratti kilik gootan jechuudha. Kuni faayidaan isaadhaa yeroo jawwaala keessan lafa keessan jechuudha. Yeroo namni eeyyama keessan malee namni biroo tokko dhufee jawwaala keessan yoo bakka isin keessanii fuudhe irratti iyyaa jechuudha isinii galee. Kanaas aktiveet gootan jechuudha. Haala kanaan amma aktiveet ta'ee jira jechuudha. Ammallee kan sadaffaadhaan immoo chaarjariidha jechuudha. Yeroo namni eeyyama keessan malee mobaayila keessan chaarjarii irraa baase irratti jechuudha. Isarratti kilik gootanii kanallee aktiveet gootu jechuudha isinii galee. Haala kanaan jechuudha. Amma aktiveet ta'ee jira jechuudha. Itti aanuudhaan ammallee afuraffaan kan sammaati kun rakkoon qabu kun ammallee waayifaayiidha. Kun ammallee yeroo jawwaalli keessan chaarjiin isaadhaa guute warroonni bilbila keessan chaarjirra keessanii bultan jechuudha. Yeroo inni guute bilbila keessan chaarjarii irraa baasuudhaaf jechuudha. Yoo ooni godhattanis rakkoon qabu jechuudha aktiveet godhatanii jechuudha isinii galee irratti kilikni gootanii kun nama faayida jechuudha isinii galee maaliif yeroo raftan jechuudha bilbila keessan chaarjarirra keessanii raftan jechuudha. Bilbilli sun immoo chaarjarirra yoo bule waan miidhamuufu yeroo guutetti yeroo wanni kun iyye dhageessanii chaarjarii irraa buqqisuu waan dandeessaniifu irra kaa'achuun gaariidha jechuudha. Kanaas aktiveet gochuu qabdan jechuudha irratti kilik gootanii. Egaa amma haala kanaan yeroo battaariyaan keessan parsantii 100 guute ni iyyaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa haala kanaan haala nama isinitti agarsiise kanaan jechuudha isteeppii isaadhaa tokko tokkoon sirriitti guutanii bilbilli akkuma nama isiniin jee kana tahaa jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf amma bilbilli kiyya chaarjarra jira jechuudha. Chaarjarra yoo amma baase yookiin buqqise jechuudha ni iyya jechuudha.
egaa daawwattoota kiyyaa kunoo akkuma amma argaa jirtan jechuudha haala kanaan iyya jechuudha isin gale egaa daawwattoota kiyyaa isin gale jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroota subscribe gootanii maatii keenya ta'uun tagatinaadha viidiyoo keenyaas like share gootanii nu jajjabeessuun tagatinaadha barumsa biroo nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma